konferensii hafuuraa guddaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naajjummaa Gannatti magaalaa Haratootti gaafa gurraandhala 23 hanga 25,2010tti kan qophaa'e yoo ta'u tajaajiltoonni irratti argaman Paaster Kaffiyaaloo Amantee, Paaster Ben Greenfield, Apostil Geetahuun Immiruu, Apostil Margaa Abdiisaa, Faarfattuu Tirfee Abarraa, Faarfataa Yaadasaa Shirree fi muuziqeessaa Minaasee Barkeessaa yoo ta'an konferensii kanarratti yeroo dubbiin Waaqayyoo humnaan dubbatamu dhukkubsatootaa fi hidhaa adda addaa warra qabaniif yerootti kadhatamu akkasumas lubbuu haaraan yerootti simatamu waan ta'eef magaalaa Haratoo fi naannoo ishee warri jirtan hundi keessanuu akka irratti argamtaniif kabajaan affeeramtanii jirtu. Qopheessitoonni waldaa humna wangeelaa magaalaa Minneapolis Minisootaa fi Sisaay Haayiluu fi maatii isaa Las Vegas irraa waliin ta'uudhaan biyya tokko duwwaa qarraa gadi buuti maqaan ishee Yerusaalem haaraa jedhamti. Biyyiin jiru taanaan amantiin barbaachisaa miti. Biyyiin jiru taanaan jira biyyatu. Namni isin heddan tokko hin jiru mootiin dullaa baatee dhufu hin jiru faayanii kan barsiisu jira maqaan isaa Yesuus jedhama. Mootii moototaati hin dhufanni haleluuyaa. Hin dhufunni taanaan amantiin nan barbaachisu ana. Kottaa hojii Waaqayyoo laala. Hundi keessanuu affeeramtanii. Waaqayyootu nuyyam nammalee. Waaqayyootu nuunjee nammalee. Nafi keenya nuti hin dandeenye. Waaqayyootu nuyyam nammalee. Waaqayyootu nuunjee nammalee. Kan du'aalee. Waaqayyootu nuyyam nammalee.